السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن وردفتوتا كينيا كبجمو نغيني ربي اولانا بكم جرتنتي يسنر هاجرة تججا سغنتا بريدة تهي أمالي أكسما غبابا سلبا خانته تكو اسنيف كبرديتين وفيججو أما دوما قبي كينياتي نوردفا نمو أفراخين برنوني خينيا خارا ماليوني في جتني نقافة تنتاتي واتساب irratti ergaa kee yeroo tokkotti nama kumaas haa ta'uu sanii olillee haa ta'uu akka biraan geechuu dandeessuuf karaa salphaa taheen isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Inni lammaffaa ammoo GB jawwaala keetti takkaa'uu rimoorii jawwaala kee keessa jirtu qusachuudhaaf jechuudha. WhatsApp irratti suuraa sagalee viidiyooleen garaagaraa hoggaanii fi ergaman akka isiin otomaatikatti sitti gadi hin buune ifirraa ogguruudhaaf jechuudha. Daataa bilbila keetii qusachuudhaaf karaa gabaabaa taheen isinitti agarsiisuufin dhufee wanni kun barnoota haalaan barbaachisaa tahee waan ta'eef amma dhuma qophii kanaatti na hordofaan isiniin jaa isinitti hin dheereessu kunoo. Yeroo tokkotti nama hedduudhaaf yoonii fi ergaa kee dabarsuu feete as tuqaa sadeen walmaddii gaggargala kana ni cuqaasta. San booda laal niiw guruupi kajuu kana miti niiw biroodaaktis kajuu kana isa lammaffaa kanarratti gadhooytaa jechuudha. San booda nama si jalatti argamu saayibban kee hundaaf yeroo takkatti waan barbaadde suuraas haa ta'uu viidiyoos haa ta'uu barreeffamaas haa ta'uu rikoordiis haa ta'uu yeroo tokkotti biraan geechuu ni dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tanaan as keessaa nama muraasaaf takkaa'uu nama 3 nama 4f ergaa kiyyee dabarsuu yoo neefin fedhe akkana goone akkasitti irra dhodhooytee amma nama 4 filadheetiin jira jechuudha. San booda raayit waan yuukana ni cuqaasta. Barreeffama tokkoon ergaa amma fakkeenyaaf kunoo ergaan kiyya yeroo tokkotti nama 4 filadhe san bira naaf gahee jira jechuudha. Amma kana raawwannee jirra. Gara biraatiin daataa kee qusachuuf takkaa'uu GB bilbila keetii qusachuudhaaf akka suuraan viidiyoon footooleen garaagaraa daftee sitti hin buune firraa ogguruu dandeessa. San firraa ogguruuf kunoo asuma tuqaa tana ni dhooyta seetingi kajuu irratti ni cuqaasta. San booda data and storage use kajuu kana ni cuqaasta. San booda irra gaddeemuudhaan kunoo wifi dhaan ogguruu feetus ka wifi firraa ogguruu feetus data mobaayilaatiin ogguruu yoo feetes akkasitti gad cuqaasta. Duraan ogguree jira. Afran kana keessa hafeete oggurtee hafeete dhiisuu dandeessaa jechuudha. Ana ammoo hundumaa waan barbaachisu waan ta'eef irraa hin deebi'aa. Isin ammoo hafeetan ogguruu dandeessanii. Wifi yoo feete immoo seera wifiitti kunoo innummaanuu akkana godhaa jechuudha. Hundinuu raayitiidha. Tokko ogguruu hin qabu. Daataa yoo taate immoo footoo hajuu qofa dhiisa malee haan sadeenuu ni ogguraa jechuudha. Yoo feete irra dhiifattaa yoo feetellee irraa balleessitaa amma irraa hin balleessaa kunoo akkana jechuudha. Nizaamni isaa takkaa'u foormulaan isaa wanni sitti ergamu sun otomaatikatti gabbuutee bilbila keessirraan guutu jechuudha. Akkas egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya ka guyyaa irraan tana kana yeroo biraa hamma walitti deebinutti nagayaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.